Kan nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeetii. Yoobsan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Eeyyeegaa barnoota kutaa ja'affaa barnoota sirna gadaa boqonnaa 19ffaa barannoo 13ffaa irra geenye jirra jechuudha. Eegaa har'a immoo boqonnaa 13ffaan barannoo 13ffaa gumaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Haga xumuraatti kan waliin tura. Eegaa gumaa jechuun afaan Oromoo keessatti yookiin sirna gadaa Oromoo keessatti akkaataa kamiin ibsama yookiin maaliin ibsamaa isa jedhuu fi namni tokko nama biroo ajjeesee firoota namichaa du'ee fi namicha ajjeese jidduutti araara buusuuf kan raawwatu maal jedhama? Gumaa jedhama. Eessa keessatti? Afaan Oromoo yookiin barnoota sirna gadaa keessatti jechuudha. Gumaan kaayyoo isaa inni guddaan araara buusuu, nageenya akka dhufu gochuudha. Oromoon bakka adda addaatti immoo gumaan haala adda addaatiin kan inni raawwatamu haa ta'ullee malee bakka hundatti xiyyeeffannoon guddaan kan kennamu maalidhaa? Dhiiga dhangalaasee yookiin lubbuu baasee xuraa'ee qulqulleessuun lubbuun dabalataa osoo hin darbiin aarree yookiin immoo nagaan bu'ee lamaan akka waliin jiraatan kan godhu gumaa jedhama. Maal keessatti isiniin jedhee barnoota sirna gadaa yookiin immoo barteewwan uummata Oromoo gadaadhaan bulaa turan keessatti jechuudha. Adeemsi kunis immoo raawwiin isaas adeemsa mataasaa fi qabaataa jechuudha. Gumaan akaakuu hedduu qabaata. Isaan keessaa tokko ajjeechaa akka tasaa jedhama. Ajjeechaa akka tasaa jechuun gumaa ta'ee gosa yookiin immoo akkaataa inni itti raawwatamu jechuudha. Gumaan egaa kaayyoo tokkoffaan isaa maalidha? Ajjeechaa akka tasaa raawwate yookiin wal dhabdee battalumatti uumameen raawwatamu. Fakkeenyaaf namni tokko eeboo darbatee akka tasaa nama ajjeese gumaa danuu jedhama. Inni kun jechuudha. Akka tasaatti eeboo waan darbateef qofa namicha argate hin du'e jechuudha. Gumaa walirraa hin qaban yookiin lola walirraa hin qabanii jechuudha. Ajjeechaan akaakuu kanaa egaa darbamaa yookiin waaqaan dhalate waan jedhamuuf darbannoo waaqatu itti ergee yookiin immoo itti ergaa waaqaati malee itti yaadee miti kan inni darbate isa waraana ajjeese jedhameetu yaadama jechuudha. Baay'ee nama dallansiisu haa ta'u malee lubbuu baaseera. Lubbuun immoo darbeera waan ta'eef dhiiga namaa ofirraa qabaa waan ta'eef laga geessanii maal godhu jechuudha. Laga geessanii hoolaa gurraacha qalanii seera hordofuu jechuudha. Hoolaa gurraacha qalaniitu seera hordofamuu qabu hordofanii dhiiga maal godhuu? Dhiiga irraa dhiqanii maatii namni irraa du'ee waliin walitti araarsuu jechuudha. Dhiiga nama sanaatti irra jira waan ta'eef akka namni sun warri sun immoo warra gumaa godhatanii kan caalu balaa biraan geessineef kana hojjetu jechuudha. Akaakuun gumaa inni lammaffaan immoo ajjeechaatti yaadamee raawwate jedhama. Ajjeechaan itti yaadamee raawwate inni jedhamu immoo namni tokko ajjeesuudhaaf qophaa'ee jechuudha. Kan ajjeesadhee itti yaadee yookiin karoorfatee dhaadatee billaa fi waraana qabatee maal godhe? Kan raawwate jechuudha. Billaa jechuun haaduu isa jennudha. Waraana eeboo yookiin waan qara qabu qabatee maal godhe? Waraanee jechuudha. Itti dhaaddateera yookiin itti fakkareetu dansi ajjeesadhee ka'ee ajjeese jechuudha. Karoorfatee itti yaadee kan hin ajjeese jechuudha. Inni kunis lammaffaati jechuudha. Inni kunis karaa ittiin furamu ni qaba jechuudha. Karaa kamiin furama jechuudha? Inni kun immoo gosoota gumaa kana keessaa inni kun dhaadataa yookiin beekaa daba hojjechuu jedhama. Daba yookiin beekaa hojjete jedhamee namni bifa kanaan nama ajjeese dafee bokkuutti dhiyeessee harka kennataa jechuudha. Sababni isaa akka ofiisaas hin duuneef fira isaa keessatti akka kan biraan hin ajjeefamneef dafee maal godha? Bokkuu yookiin immoo abbaa gadaa isa ta'ee jirutti gara sanatti baqataa jechuudha. Maaliif yakki biraan akka hin uumamneef yookiin immoo duuti kan biraan akka hin uumamneef jechuudha. Egaa bokkuutti dhiyeessee yookiin baqatee booddee harka kennateetu bakka tokkotti maal godha? Gosatti baqatee yookiin harka kennataa jechuudha. Gosa saba sana keessaa jiranitti baqata yookiin gumaadhaan araara akka bu'u taasifama jechuudha. Innis immoo nama akka tasaa osoo ittiin yaadiin lubbuun nama harka isaatti darbee ilaalchisee deemsi sirna gumaa ittiin baasanii tartiiba ammaa jalqabaa keessatti hoolaa gaggeessuutiin dhiiga irraa dhiquu yookiin immoo hoolaa gurraacha qalaniitu irraa dhiquu nama beekaa yookiin tasa itti yaadee hojjete garuu karaa kamiin jechuudha kan isaan irraa gumaa kana baasanii tokkoffaa akkaataa gumaan itti bahu keessaa tokko muraasni qakee yookiin gondoroo harka micciirrataa fi kanneen kana fakkaatan jedhama jechuudha. Maqaa garaagaraan kan beekaman illee kaayyoon isaanii immoo tokkuma jechuudha. Isaanis dubbii dhimma lubbuu irratti lubbuun dabalataa akka hin baane araara buusuudha jechuudha. Fakkeenyota gumaatu qaban
gumaatu qaban gararraatti wallee beekaatti yaadamee hojjetamee fi osoo itti hin yaadamiin tasa akka diingataa yookiin immoo tasa eeboo darbatee nama sana waraana ajjeese inni suni karaa inni ittiin bahu keessaa karaa adda addaatiinidha jechuudha. Qakkeen tooftaa dubbii dhiiga ittiin furan keessaa tokko yoo ta'u kaayyoon qaamaa lubbuu nama walirraa baasee jidduutti ammeenyi yookiin immoo hamminni kan biraan hin uumamne akka hin uumamneef dursanii maal godhanidha eeganidha yookiin immoo tiksanidha jechuudha. Inni kun qakkeen kan jedhamu kun tokkoffaarratti tooftaa dubbii dhiigaa yookiin immoo karaa ittiin mala ittiin furan keessaa tokko jechuudha. Hammeenya akka ittiin fuufne yookiin ajjeechaan kan biraan akka hin dabalamne duudhaa Oromootiin namni lubbuu namaa harkatti baatee hanga adeemsa aadaa hunda hordofee dhiiga sana ofirraa hin qulqulleessiin hawaasa keessatti maal godhaa fudhatama hin qabu jechuudha. Fudhatama kan inni hin qabnes immoo namni sodaata, namni hin kabaju, namnis immoo isa gaadaa jechuudha. Kanaaf dafeetu dhiiga sana ofirraa baasuu qaba jechuudha. Akka aadaatti nama harka dhiigaa qulqulleessan keessaa inni beekaman tokko maal jechuudha? Qakkee jedhama jechuudha. Dhiiga sana ofirraa baasuun dirqama isaati jechuudha. Nama gara gosaatti baqate sana keessaa tokko jechuudha. Sirna qakkee keessatti egaa jaarsolii nama lubbuu namaa balleesse sana maal godhu erga adabbii itti muranii booda araara buusu jechuudha. Adabbii adda addaatu murama. Adabbii jaarsaa fudhataa jechuudha. Innis akka balaan biraa hin uumamneef jechuudha. Erga adabbii muranii booda araara buusuuf adabbiin kunis immoo ulfaatina dhimmicha ibsuun loon hanga lakkoofsa rifeensa mataa yoo jedhaman maal godhaa kaffalaa jechuudha. Loon yookiin gumaa bakka isaa laata jechuudha. Haa ta'u malee horiin adabbii kana gaaddisa yookiin gaaddisa mukaa jalatti gosaa fi kan sunsumaa jedhamuun maal godhaa kan inni kaffashifamudha jechuudha. Gosaa fi sunsumaa jedhamaa jechuun erga irraa hir'isanii booda namni irraa du'e sana gara qulqulleessuu fi yookiin horii ni kennaafi jechuudha. Kun erga raawwate booda akka sirna qakkeetti maal ta'a jechuudha horiin qalamee namni lachuu dichaa waliin kaayyachuu walitti araaramu jechuudha. Dheedichaa yookiin mallattoo gaddaa yookiin mallattoo araaraa mataatti kaawwachuutiin maal godhu walitti araaramu jechuudha. Erga sa'a qalanii booddee yookiin kennaawwan fudhachuu qaban fudhatanii kan irraa hir'isanii booddee jechuudha. Inni lammaffaan gondoroo kan jedhamudha jechuudha. Gondoroon ammoo walitti bu'iinsa qaama lama jidduutti uumamee fi dhiiga dhangalaase jidduutti maal ta'a jechuudha. Kan dhiiga dhangalaase furuuf gargaaraa jechuudha. Maatii isa ajjeesee fi maatii isa jalaa du'e jidduutti maal godha? Amansiisaa buusuudhaan dabalataan dhiigni akka hin dhangala'an taasisuudhaaf gondoroon mala filatamaadha jechuudha. Kanaaf lamaan isaanii walitti dhiyeesseetu kan inni dhiiga bade sana kan inni barbaadu jechuudha. Gondoroon inni karaa biraatiin gondoroo kan jedhamu kun egaa walitti bu'iinsi yoo furamu qaamolee walitti bu'an kakuudhaan waadaa walii seenu jechuudha. Walitti lammaffaan buunu yoo qofaatti wal argines waliin miinu gumaa waliin baanu. Xumura araaraa irratti hoolaan kakuu araaraa ni qalamaa jechuudha. Hoolaa sana biratti kakataniitu ni qalamte jechuudha hoolaan. Hoolaan araaraa sun erga qalamtee booddee maal godhachuudha? Eegasii booddee kan isaanii sirna kana raawwatanii jechuudha. Kanaan ergaa san raawwatanii booddee ni eebbifamaa jechuudha. Hoolaan qalamee kakuudhaan erga araaramanii booda yoo kakuu cabsan balaa dhufu malu waan sodaataniif garaa maal godhu jechuudha. Garaan walitti araaramu jechuudha. Balaan kan biraan dhufuu danda'a waan ta'eef erga araaramanii booddee namni yakka kana hojjetu jechuudha. Badii uumamee boodatti dhiisaniitu waadaa kakatanii waaqaaf seenanii eeganii nageenya waliin jiraatu jechuudha. Inni kun gondoroo jedhama. Inni jalqaba irratti ilaallee karaa biraatiin kan ilaalle yeroo ta'u, inni kun garuu gondoroo jechuun araara qaamni lamaanii walitti dhufuutiin kan inni waliin araaramu yookiin araara buusee nagaa fi jaalalaan walitti araaramee waan darbe irraanfatee isa dhufuuf nagaadhaan akka dhiigni kan biraan buune yookiin lubbuun kan biraan dabarre kan inni walitti tiksu araaraa fi kakuudhaanidha jechuudha. Akkaataa gumaan itti bahu kan biraan immoo harka micciirraa jedhama. Harka micciirraa inni sadaffaani maallaa harka micciirraa jedhama jechuudha. Harka micciirraa inni jedhamu kun immoo walitti bu'iinsi hamaan uumamee lubbuun namaa darbee araara buusuudhaan maal godha? Nageenya amansiisaan akka dhufu kan godhudha jechuudha. Kunis nama ajjeese baqatee gara hawaasaatti deebisanii maal godhu? Nagaa hawaasa waliin akka jiraatu
gochuuf tooftaan kun baay'ee filatamaadha jechuudha. Harka micciirraan kun karaa biraan immoo irraan kan adda godhu namicha badii dalagee irratti tarkaanfii cimaan kan fudhatamu ta'uu isaati jechuudha. Tarkaanfiin kunis ajaja aanga'oota gadaatiin maal ta'a? Bakka namoonni hedduun argamanitti kan raawwatudha jechuudha. Fakkeenyaaf nama ajjeese kana maal godhu jechuudha? Bakka eeganni bakka sanatti walitti qabamee booddee yookiin hawaasni guddaan walitti dhufee booddee sirna kana keessatti sirna raawwatan qabu jechuudha. Sirni isaan raawwatan keessatti immoo inni jalqabaa maalidhaa? Sirna kana keessatti egaa namni kun yakka raawwateera. Jalqaba yakka raawwate namni harka isaatti du'ee yookiin harka isaatti miidhamee jira jechuudha. Egaa namni harka isaatti miidhamee nama lubbuu namaa balleesse sana bakka hawaasni wal gaheetti maal godhu? Qaanessu jechuudha. Egaa harka micciirraan kunis immoo akkuma sanaa nama lubbuu namaa balleesse sana maal godhu? Bakka hawaasni wal gahee jirutti ni qaanessu yookiin ni affarsiisu isa jedhamu. Akka inni qaanee ofitti of jibbudha. Ni tuffachiisu. Miirri gadaantummaa akka itti dhagahamu gochuu fi kanneen kana fakkaatan dabalataa jechuudha. Maaltu harka micciirraa inni jedhamu immoo nama haala kanaan adabameetti miira hawaasaan jibbamu. Nama miira hawaasaan jibbamu kabaja dhabuutu itti dhagahama jechuudha. Akka ofitti gaabbu taasisu jechuudha. Erga taasisanii booddee harka micciirraa araarri bu'ee booda nagaan bu'aa jechuudha. Erga kana innis amanee ofitti gaabbee balleessuusaa erga amanee booddee maal ta'a? Araarri bu'eetu nagaan bu'ee warra gumaa sanaa wajjin wal taraaramaa jechuudha. Karaa biraatiin namni nama ajjeese kuni egaa qaaniiwwan kanaa fi ofitti gaabbuu kana keessa erga seenee taateewwan inni raawwachuu qabu yookiin immoo namni lubbuun jala harkatti darbe kuni namni lubbuu namaa balleesse kuni maal godhaa? Baaseen booda haala kanaan adabamuu didee yookiin qoqqobbii hawaasummaa hamaatu isarratti ta'a jechuudha. Yoo of gaabbuu didee, yoo qaana'uu didee, yoo ofitti gaabbee araara kadhachuu dadhabe jechuudha. Eenyuyyuu haala kana keessa galuu hin fedhu jechuudha. Maaliif hawaasarraa adda ba'a qofummaatti dhaga'ama. Hundiyyuu hin jibbaa waan ta'eef jechuudha. Yoo akka tasaa yookiin dabaan badii akkanaa raawwate adabbiitti kennamullee maal godha? Amanee fudhataa jechuudha. Adabbiin itti amaneetu erga fudhatee araarri bu'aa. Inni ta'u taanaan garuu hawaasa keessaa baafama. Qofummaatti gala. Gosa keessaa ari'ama. Waa hundatu itti cufama waan ta'eef ulfaataa jechuudha. Walumaa galatti egaa gumaan namni tokko nama biroo ajjeese firoota namicha du'eef maal godhudha? Gidduutti araara buusuun nageenyi akka dhufu kan godhu gumaa jedhama. Nama dhiiga dhangalaasee yookiin lubbuu baase xuraa'ee yookiin qulqulleessuudhaan lubbuu dabalataa osoo hin dabaliin maal gochuudha? Gareen namni irraa du'e nama ajjeese lamaanuu akka nagaa waliin jiraatan taasisaa jechuudha. Malee akka warra kaanii yookiin saboota biraa egaa namni tokko nama ajjeese atis immoo dhaqii gumaa kee baasee jedhanii walitti ergaman sana inni sun gadaa keessatti hin hojjetu jechuudha. Sababni isaa inni ulfaata deebi'ee balaan akka walirratti uumamneef mala uummanni kun qopheeffate yookiin immoo sirna ittiin bulmaata sirna gadaa keessaa isa guddaa fi isa jabaa ta'e tajaajila jechuudha. Kanaan sirni kun kan inni tajaajiluu fi kan inni gargaaruu jechuudha. Kanaaf gumaa jechuun fira namni jalaa du'ee fi kan jalaa nama ajjeese karaa diingataa yookiin karaa tasa eeboo darbatee yookiin waraana adda addaa darbatee namni harkatti du'e fi namni beekaa itti yaadee itti qophaa'ee kan ajjeese karaa inni ittiin adabamudha jechuudha. Isaan keessaa inni tokko harka micciirraa, gondoroo fi caakee kan jedhamu keessatti sirnoota kana sadan qabaateetu kan inni ittiin walitti araarsu yookiin gumaa barbaadee bakka itti deebisu ta'uutiin ni beekama. Kunis immoo aadaa, duudhaa fi safuuf safeeffannaa uummata Oromoo sirna gadaadhaan bulaa turanii fi sirna gadaa keessatti jiraataniin kan gaggeeffamudha jechuudha. Boqonnaa 13ffaan gumaa kan jedhu ture. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.